Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hawaasa keenya kan biyya keessaatis kan biyya alaa jirtanis hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jenna. Har'a immoo sinqii isinii qopheeffannee dhufne. Sinqii jechuun waan takka tan ittiin waa of yaadachiiftan. Seenaa sammuu keessan isin asaaddastuun isinii qabadee dhufe. Laata seenaan san ta'a akkamiiti jechuudhaaf nafaana turaan isiniin jaa osoo hin hifanne jechuun seenaan kana fakkaata. Yaa subhaanallah. Seenaan tuni mata dureen isaa abbaa ilmaaniitiitu ilmaan irra beelawe. Yaa subhaanallah. Abbaa ilmaaniitu ilmaan irra beeloynaan waan mana keessa nyaachisu dhabnaan walaakin lafa ni qaba. Nama beekuu magaalaa jira, nama beekuu san deeme jechuudha. Lafa kana akkana gurguree ilmaan kiyya kana beela yala kanaaf baraaru jechuudhaan nama magaalaa beekuu san bira dhaqee jechuudha. Asumaan gamaa gamana laalee dhageeffadhu duba. Hogguunii fi dhaqu saahibni isaa san haadha mana isaa of bira kaayeeti bashannanaa jiran nama xiqqoof danda'ee jiru waan taateef. Hogguu kana akkam jeen yaa obboleessa kiyya qaalii ilmaan kiyya sababa beelaatiif baay'ee booyanii hangaraan na dadhabee si bira dhufee wanni na gargaartu akka lafa san naa gurgurtee lafaniin qaba. Akka lafa kana naa gurgurtee akka lafa san naa gurgurtee ilmaan kiyya kana beelarraa naa baraartuufiin si dhufee jeen jechuudha. Allahu akbar. Aboo rabbiin beela jalaa rabbis naa baraaru. Habiyya keessaas habiyya alaas. Duba akkam jeen lafa nama sirraa bitu siifiin itti fidaa abshir. Naboonni je'eeni oguma kana haati manaatilleen anilleen giheen qabu bahuun qaba. Ammaaf ammoo biddeena kana fuudhiiti ilmaan nitti geessi isuma arraa guyyuma arraan kun guyyaan arraa kun amata waan ta'eef deemiti hangana kanniif jettee biddeena dadachaastee waa jidduu keessee itti kannite miiqaa adii tokko keessatti miiqaa adii biddeena keessaa mul'atu tokko keessatti itti kannite jechuudha. Subhaanallah. Inni gammachuu biddeena kana fudhateetti ilmaanii dhaquudhaaf osoo fi karaa lamaa jira. Karaa jalaatiin deemee osoo fi mana hin gahin haati ilmoodhaa takka afaan dhufte. Ilmoon akkanatti duudaa keessaa kanatti boochee dhiitti haadha tana. Isiinis akkanatti deemti miila fuutee. Hogguu kana hogguunii fi isii bira gahu haati ilmoo san biddeena agarte. Biddeenni waan miiqaa keessaan biddeeni mul'atu keessa waan jiruuf qodaa biddeeni keessaan mul'atu keessa waan jiruuf biddeena agarte. Yaa obboleessa kiyya kan islaamaa biddeena kana na bira hin kutinii jetteen jechuudha. Ilmoon tun wanni na duudaa akkana boochuuf beelaa akkana isii boochisa na bira hin kutinii jennaanii rifatee laalme nama rakkateen namaa rakkata jechuun san haasii galu asirraa qabadhu. Uddee laga dindiisin dubbii duba rifaatuu keessa kammal itti kanne biddeena waan qabu hunda itti kanne hogguu kana itti kanninaan eeguma isiin bira kuttee ol deebuus qaanfatee karaa mana isaatti deemuu qaanfatee gattaa'eetuma ofirraa boo'u seene duba. Yaa subhaanallah. Boo'utti seene yaa rabbii koo tanamaa sanii jechaan kunoo waaniin manattis galuun dhabeete kam na goota jechuu qaanfatee boo'u seene. Idduma kana duuba gurbaan inni reefu bira dhaqeessan amma achi deebine karaa mana biddeenirraa dhufe san achi deebinee jirra. Karaa biraan na duraan sayin. Karaa mana biddeena irraa fudhatee san hogguunii fi qalbii keessichi deebisu gurbaan mana sanii san karaa lama jenne reefu. Karaa gubbaatiin kutee mana gurbaa kanaa dhaqee jira illaanu abbaan mana sanii lafa san laaluudhaaf magaalaa itti bituu fi deemaa quba qabaadhu. Hogguu kana duba hogguu dhaqu mana isaadhaa manni isaa keessummaan guutu keessumaan tujjaaroonni
gaala kana ala cicibsanii gaalli ruuzaan fe'amee dhufee zeetaa wajjin mana keessaan distii waan biraati ajaa'ibee duba akkam jee seeta abbaan mana keetii eessa jiraa jee haadha mana sanii gaafate haadha mana goddanyaa isaa yookaan saahiba isaa san jechuudha. Eega ganama kana ijoolleen takka itti boboonyaan ganama kana bahe himaa hundeebinee jannaaniin reebu karaa oliitiin dhufee miti amma karaa yalaatiin barbaada seene karaa yalaatiin deebi'ee barbaada seene. Gurbaan kun karaa yalaatiin waan karaarra taa'ee boo jiruuf jecha karaa gadii kanaan qotee osoo karaa achi deemu jiru isaa karaarra taa'u jiru itti dhaqe duba. Isaa hiraar fixee yaaddoon fixee manarraa dhufe deebuun dhibee ilmaan san harka qullaa itti dhaquun isa dhibee sanuu wayin isinii barbaade jeekute waan nyaattan. Yaa subhaanallah aboo rakkoo kanaa yaa rabbi si haa baasu akkanatti jiru ammallee hedduu hoguu garaan kee guutuu ta'e takka hogguunii fi ati beela baate nama kuma kii kana beela bahe hin jedhin. Yeroo ammaa kana keessaahuu akkaataa namni itti jiraachuu jiru rabbi qofaa si beeka. Ollaan wal beekuutu hin jiru yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Shamisa babbareeffannaan namuu kanuma wayyaa'ee wal sahaa jira namni. Yaa subhaanallah. Akkasitti duba yaa gurbaa maal asii goota maal as ta'isa manni kee bashannana ajaa'ibaa jiranii jedhee gurbaan uddeela gadi hin dhiisin dhufeen jira. Maal as ta'isee boocha jennaan yaa boo barbiddeena haati mana keetiin kanite san haati ilmoon gubbaa boochu mukaa boochu santu na dhufee na biran dabarin jennaan garaan na rifatee ilmu mutiyya san na fakkaateetiin bakkuma takka kanneef jedhe. Akkasitti ilmaanitti akka qullaa galuu qaanfadhee karaa mana keessatti illee achi deebuu qaanfadheetiin bartaa'uu jiraa hii je'een jechuudha. Allahu akbar. Hoggoo kana duba yaa boomee kee irra manni kee diggisee keessa jiraati. Keessummaa bakka kanaa dhuftee illee hin beekne ansi dhabnaanumaan deebi'ee je'ee gurbaa fuudhee mana isaa geesse. Hiriyoota abbaa isaa ka durtu ellaanu dhufe. Nama dur abbaa isaatiin walitti hariiroo qabuutu dhufe mana sanjii. Akkasitti hogguunii fi mana dhaqan ni taa'ee keessummaa ni dubbise haa wal baruu ni jaani nuti warra dur abbaa keetii wali jabaati abbaa keetiitu qabeenya waan nu kanneetu jira nutiin kun naggaadee turree gaafas keessatti qabeenyi san nurra bannaan gaafa harkattan kafaltan nuun jechuudhaan nuuf qabe. Kanaaf yeroo sanitti harkachuu hin dandeenye kunoo zabana dheeraa turree ammallee rabbiin nurraa jijjiiree abbaa kee kan abaluu jedhamu san gammachiisuudhaaf amma dhufnee tirfitti namni san galata qabaa jechuudhaan amma dhufnee abbaan keessan hoguu dhageenyu ni du'ee jedhanii rabbi rahmata haa godhuufi eega ilmas malee hin jiraatin nuti waan dhufne hunda si qeebalchiifnee si biraa deemuudhaa jedhaniin akkasitti qeebalchiisanii dhabeenya fidan jechuudha gaalarra fidanii akkasitti qeebalchiisanii gammachuudhaan gaggeessee jechuudha. Gammachuudhaan akkasii gaggeessee hara mana isaanii ifi gammadee gammachuu keessa qabeenya rabbitti kana osoo sadaqatu osoo miskiina gammachiisu lubbuun isaadha ganaa an janata bitadhe jechuu takka abdii fitti hore kannan an kannan deemumaa janata naa bittee waan jiru lubbuu sana qufatti himee abdii takkatti hore idduma kana rabbiin halkan tokko manaaman akka waan mazzanamu jiranii guyyaa qiyaamaa san salfii dhaabbatee mazzanamuudhaaf salfii seenee salfii qabatee gurbaan kun jechuu hanguma bakka miizaanaa taraan isa geessu afachuu dadhabee naawaa maalitti fakkaate waan addunyaa irratti sadaqaa baay'iseef jecha eegatu jaaree sadaqatee beekee miizaanni kiyya dafee gabbu'ee na gammachiisa je'eeti tursiifate. Ogu taraan isa geessee irra baasan
eeysaa miizaanni gad haa bu'u irra guuran eeysaa gad haa bu'u amma boo'u seene duba akka duraan yaadee miti boo'u seene duba nama hojii xiqqoo takka dalagee xiqqoo san abdatee tan silaa ganaa hojjetan hirraanfatu rabbi nu godhen duba hogguu kana duba takka qofaaf dalagaa ta addunyaarra dalagateerraa takka qofaatu hafe hanga kaan irra guuranii miizaanni isaa gad hin buune kanuma sharri gad bu'ee jechuudha. Amma rifatee takkitti hafte mee irra kaayaaf hoggujaan illaa takkittiin hafte san ta gaafa haadha mucaa tan mucaan irra beelaawe ta karaa deemuu jirtu ka ilmaan isaa ififuu beela jiran ilmaan isaaf bira dabarsee biddeena san haadha ilmoo saniitii dabarse takkitti san illaa takkittiin hafte Allahu akbar yaa subhaanallah mee takkitti san irra kaayaa jennaan hoggurra kaaya zaanni gad godhee gabbuusee isa gammachiise jechuudha. Allahu akbar nama hojiin isaa isa gammachiifte rabbi sinaa godhu. Seenaa tanarraa maal hubattan? Ifiifuu osoonii fi haajaa qabduu haajaa nama baasu. Ifiifuu osoonii fi qarshii kudhan qabdu qarshii kudhan kanarraa waan nama gammachiisu hangasumarraa baasu. Illaa nama gammachiisuun hannachuun yeroo ifiifuu haajaa qabdu keessatti sadarkaa qabdii jechuun. Rizqiin eegaanii fi guddattee hannitu tan gaafa miskiinummaa hannitu tokko miti jechuudha. Asumaanuu isiniif galajeetiin yaadaa wanni isinii galuu qabu rizqummaan tunuu takkaa'u sadaqummaan kannatan tunuu osoonii fi dhiisee bakka sanarraa cufti osoo jettu. Isi bo rabbi jecha kannadhe rabbiin tabiraa fideen irraa cufa tayyachaa kannattu santu irra sadarkaallee sii qabaa kanaafu seenaa kanarraa waa hedduu hubattan jedheen yaadaa seenaa kana keessaa wanni isin hubattan ijoon taniin isiniif tuqu malee bira hin dabarre wagguunii fi sadaqattu lubbuu kee quufa ittiin himin akka waan sadaqachuun san jannata sii galchitee ganaa sibili soomsitee tokkotti hin laalin takkannatte hin yaadatin waan dalagan khayrirraa hin yaadatan hamtuu dalagan amma yaadataa deemuudhaaf barbaachisaa kannattus arra boru akka naman kannatiniitti kannuudhaaf karoora keessa galchiinsiin jaa obboleettiitii yaa obboleessa kiyya abbaa kiyya fakkaatuu fi obboleessa kiyya fakkaatu hundummaan keessan hawaasni keenya kan muslimaa seenaa kanarraa akka fayyadamtan abdii guddaan qabaa naaf jiraadha hanga seenaa biraatiin walitti deebinuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.